Ashama harka fuune kabajamtootaa fi jaallatamtoota muhee Oromoo jira jirtu hundumti keessanuu annaga kooti galata isaa har'aan nagahee jira. Isinis akka nagahanaa qabdan abdiin qabaa isiniin jedha. Hayyee har'a keessummaa addaa isiniif qabadhee dhufee jira. Keessummaa addaa kanatti isin dabarsuun duratti warroonni chaanala kiyyaaf haaraa taatan like, share, subscribe gochuudhaan nu bira dhaabbadhaan dhaamsa kiyya. Asumaanii isinirraa badaa jira zamana kana haaluma jireenyaatti nu barsiisaa jira. Kanaaf keessummaa kanatti isin dabarsaa kaafii keessummaa kiyyaan wajjin booda jedheeti dhufee keessummicha kiyya gaafii tokkoffaatti akkana jetti. Duraan dursii maqaa keetiin naannoo kan kee kan itti dhalatte hordoftoota kiyyaaf himi. Okay, ashama hordoftoota rabbii nagaa oolfatee nagaan isaanii kana sirraatti gaaficha akkas jedha. Hordoftoota kiyyaaf bakka itti dhalatte maqaa kan kee himi jedha. Maqaan kiyya Muusaa Jawaaroo jedhama. Biyya Imaaraatii jira. Gara Oromiyaatii yoo ceetin jedhe godinni Arsii lixaadha aanaan Gadaa Basaasaa Kallattii Yoosef Maarree dhaladhee jedha. Ayyee galatoomii. Gaafiin kiyya lamuu akkana jetti. Baadiyyaatti dhalatte moo magaalatti dhalatte siin jedha. Gaafichi lammaffaa akka isin dhageettan kana jedha. Baadiyyaatti dhaladhee jedha. Galatoomii. Muusaan jedha gaafii sadaffaa. Muusaan fuudhee haadha manaa qaba moo nama fuulduratti fuudhuudhaaf taa'u? Ayyee gaafichi isaa ammas akkas jedha. Fuudheen qabaa nama fuuldura fuudhuu miti fuudhee harkaa qabaa jedhan. Gaafiin kiyyaa kan afuraffaa akkana jedha. Haadha manaa tattee tana jaalatteetiin fuute moo maatii kan keetu sitti? Ayyee galatoomaa jecha gaafichi isaanii akkana jedha. Haadha manaa tattee tana jaalattee fuute moo maatii kan keetu sitti fuudhee jedha. Seenaa haadha mana kiyyaa kana akkaataa itti fuudhee himee fixuu hin danda'u. Kanaaf jaaladhee fuudhee. Mee asumaan xiqqoodhumallee yoo taate irra nu bahii maaliifii waan kana barnootaa fi namoonni jechuun namoota hedduutu jira waan amma nu taasisaa jiru kanarraa waa baratan jennee yaanna. Mee xiqqoo irra nu bahii siin jenna yoo guddaallee ta'uu baatte. Ayyee galatoomaa jechaati waa'ee fuudhinsaa kanarratti waa'ee jaalalaa kanarratti na gaafate namni zaman ammaa kana keessatti anaaf isinuu dabalatee isaan kanaa dabalatee jaalalli yeroo ammaa kana mallaqa. Hangaruu waa'ee jaalalaa kanaafi bu'aa bahii hedduu faana keessa darbee har'a ga'e. Akkaataa ani isiitti jaaladhu dura hiriyyaa turre gola takkatti wal wajjin baranna isiin biyya Arabaa na biraaf kutte abbaan fudhatee gara biyya Arabaatti geggeeffate. Kaayyoon kiyyaaf ka isii garuu kaleessa kaayyoo fuudhaa fi heerumaa qaba. Haga biyya Arabaa deemte isiin nan ganne isee an barachaa tures na qarqaarte gaafa kaani wal fuunatti erga ceene abbaan dhimbi jedhe. Abbaan isii hin dide jechaadha. Abbaan isii dhibaadha. Garuu jaalalli dhibaa feetellee ni sakaaltii mitire. Akkuma goone walumaa galatti bu'aa bahii hedduu keessa darbe. Ani garuu isii tana koloneeffadhee harka kiyya keessa deeffachuuf jaalala kiyyaaf ka isii kana dhuunfachuudhaaf himee hin danda'u. Garuu osoo barreesseetiin yookaan himeetiin jedhe sa'aan 24 nan ga'u barreeffama irratti garuu daftara tokko jedhii fixan. Yoo jaalala kiyyaaf ka ilmi namaa ammoo wal jaalatu yoo wal jala qabu baay'ee jaalalli ammaa kun gara galee kiyyaaf ka isii ammoo ture miti jaalala onneeti. Alhamdulillahi rabbiin galanni haa ga'u abbaa isii yeroo baay'ee wal dhabeessarra turre rabbiin galanni haa ga'u isii alama gambaree abbaa koloneeffadhee harka keessaan gadhee amma jiruu bareedduu waliin jiraataa jirra jedhaan. Galatoomii Muusaa kennaa hedduun si galatoomfannaa si hayyee gaafiin kennaa kan shanaffaa akkana jetti. Artistoota Oromoo keessaa kan irra jaalattu sadinaa himu. Hayyee gaafichi isaanii akkana jedha ammas dhageessan kana waliin jedha. Artistoota Oromoo keessaa kan jaalattu irratti kan jaalattu Caalaa Daggafaati. Lammaffaan ammoo Galaanaa Gaaromsaa.
keessa dhiisuun ni ulfaata hacceellee ni jira darbee fi malee haccee onnee nama hundaa keessa jira inni darbu seenaa isaan darbu isas ni jira Jaafar Yuusufis ni jira hedduu isaanii tarreessuu danda'a gabaabsee kan gombichaa jedhaan gara galatoomii siin jedha hayyoota Oromoo keessaa kan jaallattu eenyu hunda keessaayyuu jaallattu eenyu nama hunda keessaas. Hayyoota Oromoo keessaa jedhanii gaafichi kun ammoo nama baay'ee raajiidha natti fakkaata raajiidha miti maaliidhaaf daa'ima amma dhalattee afaan barattellee eenyu jedhu namoonni beekaman kanaaf onnee uummata Oromoo fuulleeffatee onnee uummata Oromoo keessa jiru jawweedha jedhan. Galatoomii siin jedha hayye gaafiin kiyya kan jahabbaa akkana jetti barnoota kan kee barattee jirta akkasuma keessa barattee hayye gaafichi isaanii akkasii barnoota kan kee barattee jirta eessatti barattee ani godinni kiyya arsii lixaa aanaa gadaba saasaati jedheera garuu aanaa gadaba saasaati irratti argama waan ta'eef godin aanaa qoree jalatti argama aanaa qoreeti kalaayee jecha an barnoota kiyya xumure bara 1907 xumure magaalaa qoreetti xumure jedhaan. Hayyee gaafiin itti aanu akkana jetti barnoota kan kee eegatu maaliif gara hojiitti yookaan sababa maaliitiif addaan kuttee gara biyya namaa kana dhuftee jedhe. Hayyee akkana jedha gaafichi kun ammallee maalitti na deebisa seetan waa'ee jaalala haadha mana kiyyaa kana isii bira na deebise maaliidhaaf barnoota kana addaan muree sila qabxiilleen kama gara biraan oofu qaba bara san keessa jecha garuu ka biyya kana na fiduu danda'e dhugaa ka rabbina irraa beeku hiyyoomadhee biyya kana dhufu osoo hin taane seenaa jaalala kan soddaa kiyyaan baay'ee hodhaba yeroo baay'ee maaliidhaaf soddaan kiyyaa xiqqoo jaalala keenya kana irratti waliin nu buusa sababa kanaaf jecha isaanii adda bahuu irra yookaan isaanii waldhabuu irra ani biyya biraa imaluu barbaadu wayyaa kan jedhuun addaan barnoota kiyya muree jaalala haadha mana kiyyaallee sirriitti waan qabuuf biyya arabaa kana waa isin turtee jirtu lakki barnoota kiyya kana dhiisee mee isii bira deemee erga isii biraa galeetiin jedhe booda hajamu itti fuufuu danda'a hajamu ammoo wanta biraa uumadheetiin galma ga'uu danda'a kan jedhuun jaalala haadha mana kiyyaa waan sirriitti qabuuf ka'ee isii bira dhufee jedhaan. Hayyee galatoomii siin jenna gaafiin teenya tan akkana jetti ati mee shamarran teenya biyya ormaa kana keessatti sababa garaagaraatiin janamanii biyya biraa irratti yookaan akkasuma waa hedduun rakkoo keessa galaa jiranii shamarran akkanaa kanneenii fi bahanii wallaalanii nama hedduutu jira namni maallaqni irraa nyaatamee rakkataa jiru jira shamarran akkanaa tanaaf maal dhaabbaas. Hayyee gaafichi isaanii akkas jedha galatoomaa jechaati akka yaada kiyyaatitti shamarran tunniin ammoo obboleeyyan kiyyaa haadha manaa kiyyaa haadha kiyya isaan kanniin jaalalli akkuma jirutti ta'ee namni tokko irratti waa bara dhiirrillee ana ta'ee irra caalaa amma nu warri dhiiraa ijoollee shamaraa goyyoomsinee mana kontiraataatii baafnee birrii alarratti baay'ata jennee yaasnee mana ijaazaa qabnee fi deebinee ammoo ufuma janajjannee mallaqa isaanii findhee isaanillee karaa irratti qanna kanaaf jecha isaan kanniin wanti dhaamuuf tokkoffa mallaqa keessan harkaa hin baafatinaa jaalala keessanillee yoo barbaaddaniitiin jettan silkiidhaan osoo hin taane silkiidhaan faana ba'u osoo hin taane yeroo dheeraa walaasofsiisaa ka'aati jaalalli kun kan waliif fayyadamanii addaan deeman osoo hin taane kaayyoo galmaan gahan wal fuudhee maatii ijaarana yoo waan jiran taatu osoo uf lamaanii asii waliif ba'anii wal arguu hin taaneen duratti erga walii galanii erga wal jaalatanii gara maatii ofiitti ergatanii dawwalatanii akkasii wal fuudhanii booda bultii ijaaratanii jaalala akkasii fiixaan baasu malee janaajanamanii ammoo sammuu ofiillee miidhanii mallaqa ofiillee dhabanii dalaggoo ofiillee gadhiisanii karaa irratti hafuun hin barbaachisu. Walaa gorfannu walirratti barumsa haa barannu dhaamsi ani isinii dhaamu ammoo wal faana osoo wal hubanne osoo wal irraa baatu waan
takko buletti biyya taate anis akkas ta'uu deema jennee osoo janaa kana xiqqeeffannee gara bultii teenya kaayyoo teenya ta biyyaa baaneetiif damnee wayyaa jedhee fi gara sitti hirkadhaa jedhaan obboleeyyan. Gaafin kenna kan ittaanu akkana jechuudha fi abbaa kan ta'e kan irra jaalatta. Hayyee galatoomaa jecha waan gaafichi isaanii akkasidha. Haadhaaf abbaa kan keessaa kam irra jaalattaa jedha. Harmeetii irra abbaa kiyyallee irra jaalattaa harmeetii irra jaalattaa. Sababni harmeetii jaaladhuuf hoo maalidha? Harmeen teenna tuni qabeedha. Qabee jechuun siliindarii jedhama afaan barnoota keessatti. Siliindarii jechuun waa qabee taa'uu tokko jecha. Haati biyya qabeedha. Erga garatti rabbi kalaqeetiin jedhe ji'a sagal baattee erga garaa isaanii baay'ee anaa silaa osoo harkaan qaban yookaan macadhamu qabaa jabeessite osoo nan qabne dasee keessaa nama na gootee fincaa'an itti fincaa'e albaatee ani itti alba'e kana muluu narraa dhibbee dugdan na baattee bonaagan osoo nan jibbine osoo nan nuffine osoo nan ifan sadarkaa kana ka ga'u kana taasise harmeedha. Sababa kanaaf harmeen biyya sirriitti jaaladhaa jedhe abbaa caalaa. Hayyee galatoomii siin jenna. Gaafiin kennaa kan itti aanu akkana jedha. Fuuldura kan keetiif maal hojjechuu yaaddaa? Akkana jedha gaafichi isaanii gara fuuldura kan keetiitti maal ta'uu yaaddaa jedha. Ani gara fuuldura kiyyaatitti yoo rabbi naa fedheetiin jedhe abbaa qabeenyaa ta'ee nama rakkataa rakkoo baasa, nama beelaa nyaachisa, nama daaraa uffisu. Masgiida rabbii namni ijaaru baay'ee miti abbootiin qabeenya nama achi keessa fuudhee masgiida sanillee ijaaru. Wanta akkanaa kana hawwaa haadhaaf abbaa kiyya qarqaaree sirriitti kunuunsee yoo isaan illee narraa darbaniitiin jedhan danda'u irraa hajjee halkanii guyyaa du'aayii yoo salaatu kadhataa fi irraa sadaqataa nama akkanatti nama muluu bira dhaabatu ta'uu barbaada gara fuulduraatti jedhaan akka kiyyate. Ayye galatoomii kenna mee gaafiin kenna kan itti aanu akkana jetti. Mudannoo kee kan biyya ormaatii fi kan biyya keessa tokko yoo jiraate tokko lama irra bahii jedha. Gaafichi akkana jedha kun mudannoo kan kee kan biyya keessaatiif kan biyya alaa yoo si mudatee jiraate himii jedha. Mudannoon biyya arabaa kana keessa jiru haati mana kiyyaa mana koontiraataa jirti. Bakka narraallee fagoo jirti. Mudannoo ana na mudate ammoo akka tasaatitti mudannoo ana na mudateetiin jiru akka tasaatitti jechaadha. Biyya kana dhufeetti haga jedhe ijoollee shamaraa waliin kolfee taphadha. Akka tasaa mucaa hiriyyaa kiyyaa waliin suuqii deeme bakka suuqii deeme yoo jedhe mucayyoo isa Filipiinii arge dabbaan duubaa kun hagoyii kana dabbaa kana arge yoo jedhe bakka qalbiin na badde bikkuma harkaan ga'u harkaan qabu irra ga'e. Kanaaf mucaa hiriyyaa kiyyaa kun kaameraan nu qaba waan biraa keessa nu seensisaa jedhe inni illee haa jedhu malee garuu qalbiin baddeerti. Maaliif surree jiinsii godhattee nu afoo deemte jedhana dabbaa kana akka nama godhuun beektaniif garaa kana talka nama talka nu godhee nu wallaachise mudannoo kiyya ka biyya kana isa kana jedha. Kan biyya keessaatitti na gaafate biyya keessallee mudannoo akkana akka kanaa wal fakkaatu qaba. Mucayyoo hiriyyittii qaba. Mucayyoo tana dura deemi kophaa bultii isiin mana. Abbaan mucayyoo abbaa qabeenyaa mana qorqoorroo qabanii bakka mucayyoo tana bira deemeetiin isii waliin mana bule. Mana bule yoo jenne hoolaa dhaltee yoo jette hoolaa iyyitee jennaan haatiniif abbaan ijoollee dhabuu qabanii hoolaa iyyitee jennaan hoolaa tana garaa fuudhu dhufa. Sababa kanaaf jecha anasi bakka golanna dabarsitee biyyattiin togoogoo midhaaniitti na dabarsitee mudannoon kiyya waan akkasiitti jedhatan biyya keessaallee. Ayyee galatoomii Muusaa kennaa gaafii fi deebii ajaa'ibaan wajjin goote nuuf jiraattu si jaalannaa si kabajnaa siin jenna. Ayyee yoo gaafii fi deebiin kenna kun isinitti tole akkasuma like share subscribe gochuu hin irraanfatinaa.
hanqinnaa fi bal'ina jiru komantii jalatti nu barreessaa. Amma yeroo biroo gaafiif deebii biraatiin walitti deebinuuf nagaarra nu tura. Isin jaallannaa jajjabaadhaa. Isin Galatoomaa, galatoomaa hundi keessanuu waa yeroo keessan hanqina jiru ga'umsa jirullee bu'ee ooruuti barreessaa laayik sabiskiraayib kooment hin dagatinaa isiniin jennu jajjabaadhaa. galatoomaa. Hundumti keessanuu isin jaalladha.